Waan kana hunda eenyu kan goote? Muhammadin ajjeesaa jiru. Ana ajjeesu immoo. Sobatti rakkate gaa kun booddee namni waan namarra godhu ifumaaf deebi'eetti rakkata. Ifumaaf deebi'ee ilmaan isaatti dhabe. Ifumaaf deebi'ee jireenya isaatti dhabe. Booda tarabbiillee dhaba, tanamaatillee dhaba, jireenya isaallee dhaba. Amma agartee miti. Jiraattu beeran deemtu yoo tuutee teessoo irra wayyaa miti dha qofaaf hin taasisu. Halaasanii waan takka walii wanni takka sasilan irraa shakkitus takka hin jirtuuti. Ati mana qofaaf taate. Ani maan tana qoy silaan shakkii dila ati haasoftu kana keessa jiraadde sii kana taate rabbiin akkana sin goone siif jaalattee waan kana maallaqa keetiin bitattee osoo anattiin godheettu naggoodhuudhaaf dararamtuu si deebite wanna godhu. Akka isaan siin jaallitti godhii bikka isaan gartee waan kana akkana godhi akkana zaasan dabarsee siin jaalan san ifumaaf dabarsitee silaa yaasan dabarsuu baatte ana kamiidhamu badala kee waan sa'aa san dabarsitee kaanii isaanii sin godhinii fi wanna kun si deebite. Fakkeenya namaaf ta'uu qabda. Namoonni akkana naanneessu hundaa. Amma ati kalaas beeraa kan nuti xallaftee. Tokko hin jiran duraanii wayyaa irraa san. Ammaaf lagguma shakkii dhawwame gurgurte malee anaa miti. Kalaas ati immoo manatti eebite. Silaanii fi akkuma ati jettu sanis shakkii kana akkuma ati na shakkitu kana waan kana hunda godhaa jiraadde wanni ati goote guutuun akkana qabattu hin beektu. Anaa qulqulluudhaa fi anaa rabbii keessatti iyyeessi jiraa fi waan kana hunda rabbiin natti hin gadi. Anaa godhu jiraatu. Amma sheeticha san bira na geessi taati. Ati amma anaa godhu jiraatu waan kana jettaa. Anaa godhu jiraatu nutti eebise. Aisuma naaf intala sanii fi maarree maallaqa irraa fuudhanii jettee suma miti hin Yoo. Amma. Turbaan kun akkuma ofiisaas ta'e. Maaf isa uwwisa? Dhiiftee jechuudha amma. Sirraanni kanatti waan adda baasiiti bakka waan. Waan godhu godhu rafuuf amananis. Baasa baasa. Sirraa eeguu eeguu. Wallahi na rifachiisa. Osoo haatee sirraa eeguu haatee dhiiftee guuteewu kanarratti barnoota tokkotti. Shakkii tamaan sirraa qaba malee waan biraatii miti. Ijoollee tanaa nu jala rakkate, ijoollee tanaatu barnoota dhabe, ijoollee tanaatu nu jala beelama. Mee maafa waan kana hunda yaaduu dhabde turan. Madrasaa ta'e malee isaa irraa. Madrasaa sanuu yoom geesse irra jirra. Yoom takkaatu madrasaa sanuu geesse. Tuwaan geessaa. Si geesse. Takkaan geessaa. Sheeticha kana bira dheettee si fakkeesse malee hin geesse. Si fakkeesse. Ijoollee kan ganamaa kan inni dhaabbatee geesse deemee. Manaan jirtu. Dalagaa deemee. Amma kaan jeeti. Meetas gabbaa'ee. Waan kanaanis waan san karatti hin dhiisee dhufee bakka itti godhee dhiisee dhufaati. Si mana keessatti ol yaadamee atummaan tasgabbaa'ee sirraa hin eegaati. Quraanummaan itti siibanee deemu kan jibbitu kanaa ofiif itti banee itti teessi takki ittuma irraa qofa. Bas. Kan ijoollee tanaafis qonkoo godhee. Goofetes xiqqishora miti. Kan qonkoo godhii dabaas waa hunda siif biteetiin dhufa. Ammoo intalan mageetti tana bira na geessuu hin dhabiif. Baratis nuu beeloita nyaannu nyaattaa teessi. Beeloitu. Akkamiin qabeenya kiyyeetti wanne isaan jijjiirre qabeenya kuni qabeenya keetii yaanis itti wanne si jedhani. Maalini? Maallaqa. Mee maalleeni? Maallaqa moo fayyaadha feetan? Maallaqa feeta? Fayyaa rabbii qaba maallaqa namaa qaba. La waa hundaa fayyaa rabbii qaba maallaqa rabbii qaba. Maallaqa qaba si kan dhaate deemtee dalagaa. Os rabbii sababadhu siin jee malee sababa malee. Fayyaa asuma jiisa rabbii maallaqa naa kan nuti siyaasa. Haatee yoo sababattisumaaf kanna. Sababachuu jechuun gaduma baatee riskiin miilabbaa irra jirtii dhadhaabbachuudha. Waan rabbiin si dhaabee dhadhaabbachuudha. Yoo intala innan dhuftu dhaabbachaa oolu ala kan akka beeku. Sanga amantiif irraa hin qabdu rabbi maa qabatta. Naa yooniin intala gatee. Laal waan rabbi dalaguma sanuu jechuudha dalaguma sanuu waan rabbi. Deemni kaa yeroo ammaa tana teessatti. Dalaguma sanuu waan rabbi si qoode malee ni sin dalagdi tarabbiin si katame malee ni manfuutu.
خلاص الرقم كله الفين كله تطيني طيب من اللي Ana maan dhufaa bari nuti fartoo kan deemu. ونيدي مثلا أزوجي أنا أركن كبير Daa wajjii jaan wala nin لا taate. تاي Nin taati ta'e. يوتاي سمعني Maa kan rakkattee na rakkifte yaa. أنا جمال خايسة خسر من بلاس ما بيسي ولا نانو ولا دوينو أبوت تينينا Walaa hin nyaannu walaa dhuunu iyyuma keessa walaa hin teenye. Duba rabbiin akkas hin jenna. أقص أقص Akkasii miti laa jireenyi kanaa miti. Jireenyi wal amanuudha. Wal sobuu osoo hin ta'in jaallatuma يودي مني كتابة wal kabajuu wal amanuudha. Yoo amantiin hin jiraanne jireenyi hin jiru. Amantii irraa qabaatte amantii irraa qabaatte balaan takka sin tuytu balaan takka naaf hin tuytu. أتبوت ما يركح كتابة نروح Maaliin fuudha qo'i fuudhamee hin jiru. ودان تاني جلتهم ما يسافرون Maaliin fuudha qo'i? أنا سافر أبودا ما أنا سافر Mee qo'i. Taa'eet waan nyaattu hundinaa siif fida. يا وجانا Asumaan siif fida gadi hin ba'u alatti gadi hin ba'u asumaan siif fida. أنا قلت إنه واتنا من عندي من